Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota Feesbuukii Dr. Abbisii jalatti argamtan hundi keessanuu ergaa gabaabduu tokko qabadhee dhufeetiin jira. Mee hundi keessanuu akkuma seentaniin waliif daddabarsaa wal dhageessisaa warri hin dhagahin haa dhagahu warra biyyaatiifis ergaa kana akka naa qaqqabsiiftanu abdiin qaba. Rakkina amma Oromiyaa keessatti bilisummaattiidhuma hamma kana dhiiga ilmaan Oromootiin arganne kana gufachiisuudhaaf ummanni shira adda addaa xaxaa jira waan ta'eedhaaf nuti immoo karaa amantiitiin yeroo nutti dhufame callisuu hin dandeenyu waan ta'eef waan ummanni karaa amantaatiin walitti nu buusuudhaaf jecha maqaa waaqeffannaa qabatee Oromiyaa keessa naanna'uudhaan biyya kan keenya yeequutti jiru kana mootummaan illee tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhatee akka inni biyya keenya keessaa baasuudhaaf maal gochuu qabna qeerroon biyya keessaa nuti warra biyya alaallee jirru qeerroo biyyaa bira ummata kan keenya bira dhaabbannee akka ummanni kan keenya amantaadhaan wal qeeqee yookiin amantiidhaan adda ta'ee bilisummattii kana hin gufachiifneef wanti kun amantii kamuyyuu akka bakka hin buune ergamtoota wayyaanee akka ta'an dhibbaan dhibbatti jala murree itti himuu qabna jechuudha. Mootummaan ummata akkana amma Harargee bahaa aanaa Dambiitti waan godhamaa jiru ummanni walitti haramuudhaan maqaa amantii islaamaa xureessuutti jiru. Amantiin kiristaanaatis beeta kiristaaniin hadiigamu maskiinni diigamee wanti hariin islimnaa kan jedhanu biyya arabaatii dhufee as keessatti nurratti intinii ta'ee amantiin kiristaanaa ammoo biyya Israa'eliitii bitamee dhufe malee amantaan nu beeknu waaqeffannaadha jechuudhaan akka ummanni aarii amantii keenya nu jalaa tuqame jedhee immoo ammas walitti bu'uudhaaf godhamaa jira waan ta'eef mootummaan haala barbaachisuun akka jarri amantii kan keenya nu jalaa hin tuqne akka nuuf godhu ofitti gaafanna waan ta'eef ergaa kana bareechaatii warri fudhatama qabdanu peejii gurguddaa qabdanu ergaa kana bareechaa irratti nu hojjedhaa. Amma waan qallaalee miti wanti amantaadhaan ummanni kan keenya akka walitti buufu godhamaa jiru jechuudha. Karaa biraatiin dadhabdee akkuma Dr. Abiyyiin kanaan duratti jedhee ture kan yoo karaa biraatiin dadhaban akka karaa amantiitiin ummanni keenya walitti bu'uudhaaf tattaaffii godhu nuti immoo karaa amantiitiin akka walitti hin buuneef amantii waaqeffannaa mirgasaati jiraachuu danda'a garuu amantii nama haala kabajeedhaan jechuudha. Amantii nama haala kabajeedhaan yoo sirna isaa kabajee seera isaa guuttateen jiraachuu danda'a garuu amantii namaa tuquudhaan islimnaan biyya arabaatii bitamee dhufe Oromiyaa keessa hin jiraatu yoo islimnaaniif kiristinaan jedhamu bade malee nuti hin bilisoomne kan jedhu qabatanii ka'aniiru jechuudha. Amma immoo dhageessaniitu hundi keessa nu argaa jirtu ummanni peejii isaa irrattis illee barreeffamaanis gadhiisaa jira. Nuti immoo ummata hin dhageessisuun dirqama nurratti waan ta'uudhaaf wanta kanarratti hojjetamuun dirqama nurratti ta'a. Ammas waan baay'eetuyyuu godhamaa jira. Otuu waa tokko eeyyama seeraatiin ala maskiida adda addaa diiguutti jiru. Waan akkanaa irratti ummanni muslimaa immoo gaafa muufataa dhaqe bilisummattiin amma dhiiga ilmaan Oromootiin dhufte kun akkasiin karaa dudubbaatti hin deebine nama sodaachisaara waan ta'eef jabaadhaatii ummanni bilisummaa barbaadanu akka dhiiga ilmaan keenyaatiin dhufe warri beektan akka ummanni kan keenya maqaa amantiitiin waaqeffannaadha jedhamee kun wayyaaneetuyyuu shira nurratti xaxaa jirti ummataaf birrii kaffaluudhaan jechuudha. Akka ummanni keenya ammas immoo amantaa keenya tuqame jedhee ka'ee mootummaa irratti hiriira bahee waan adda addaa godhuun mootummaa maqaa balleessuudhaaf maqaa waaqeffannaa qabachuudhaan dhufanii Oromiyaa keessa faffaca'anii amma kunoo birrii ummatarraa walitti sassaabanii sharaa hidhachuudhaan walgahii godhaa jiru jechuudha. Wanti jarri achi keessatti haasa'an yoo bilisummaan dhugumaa dhufeera ta'e waaqeffannaadha kan duraan Itoophiyaa keessatti beekamu malee amantiin islaamaas hin beekamu amantiin kiristaanaas hin jiru waan ta'eef kun nu keessaa habaduu maskiidas waa hundasaa ijaarree bootaa horii irratti hidhannu godhanna beeta kiristaaniis immoo mannaafashaa yookiin eddee itti wal geenyu waan akkasii godhachuu qabna jedhanii kana ummata kan keenya akka rifachiisu karaa amantiitiin immoo kan nuti qabnu karaa biraatiin malee amantiidhaan wanti tokko nu godhu hin jiru. Amantiin kan keenya nuuf kabajamu waan ta'eedhaaf dirqama kana ummanni hin dhageenye dhagahaatii warra maqaa waaqeffannaatiin sobanii ummata walitti buusuuf Oromiyaa keessa deddeemaa jiran
kaan immoo maskiida adda addaa diiguudhaan ergama wayyaanee qabatanii akka ummanni muslimaas rifatee mootummaa kanatti intini jedhu rifatu godhaa jiru. Bilisummaa warri hin bilisoomne jettan baatirii fudhaa jennee qaata isinitti himne jechuudha. Nuti bilisoomnee itti amannee jirra waan ta'eef bilisummaa amma arganne kana nu jalaa hin kuffisinaa. Ijoollee qeerroo keenyatu garaa duwwaa hiriira baatee fuuldura utuu rasaasnitti qabamu dhagaadhaan wayyaanee achirraa buuftee nuuf fiddee waa tokko isin wanti isin bu'aa buuftan hin jiru hin bilisoomne jettanii nu yeeqinaati. Nagaa keessaniin ta'a ummanni kan keenya amma gammachuudhaan jiraachuu barbaada waan ta'eef yeroon kun yeroo itti bashannananu yeroo itti boqannaa argatan mal yeroo hin bilisoomne jedhanii ummata kan keenya kan ergasii afaan Oromoo yookiin abaa'oo jettee dubbachuu dhiisitii qubee oo dubbattee jennaan jechuudha. Akkan jirre taasifamtee fannifamtu amma alaabaa Oromiyaa keessatti akka barbaaddetti ofitti marattee deemuun ergasii inni dhaggeeffachuu mitiitii bicuu isintini jennaan. Meedha ilaalaa yaa ummata hin bilisoomne jettan isin tarii sammuu keessattuu hin bilisoomne malee ummanni biyya jiru bilisoomanii dhibbaan dhibbatti tamanii fudhataniiru jechuudha. Namni hin bilisoomne jedhu sammuunsaa dhaqee yaalamuu qaba jechuudha. Mee ilaalaa ergasii bicuusii waa'ee Oromoo sirba Oromoo waa'ee qabsoo tokko dhaggeeffannaan caammaa sakaskisiidhaan duu keessatti dhiitee jennaan ittiin jettaa. Waa'ee Oromoo yoomta akka abbaatee akkana iddoo tokkotti wal geenye mari'atamee beeka. Amma garuu galata dhabaa jirra jechuudha. Galatan dhabinaa. Bilisoomnee jirra dhibbaan dhibbatti tokko taanee kara fuulduraatti deemu shaneedha maaloodha jecha jedhu qaata dhiifnee jirra amma tokko taanee jira. Oromoon dhiigni keenya tokko ilmaan abbaa tokkooti nuti. Kanaafuu waa'een shanee wayiin jiru waa'een oppidiyoo wayiin jiru nuti Oromoodha. Kana booda waa'ee shanee kun oppidiyoon gantuudha shaneen akkanaa jechi jedhu nu biraa baduu qaba. Jaalala qofaan Oromoo fuulduratti bilisummatti amma dhiiga ilmaan Oromootiin dhufte. Dhiiga qeerroo kuma meeqaa itti dhumeen dhufte kana kunuunfachuu qabna waan ta'eef waa'ee hin bilisoomne waa'ee yoo akkana godhame malee yoo afaan keenya afaan federaalaa ta'e malee jecha jedhu sana sammuu keessan keessaa balleessaa wanta riisuutumaan itti adeemama. Jarjaraan dhadhaa hudhama sabaraan immoo dhagaa liqimsa akkuma jedhamu yoo sabarree mootummaa kan keenya kana bukkee dhaabannee waan inni nuun jedhu dhageenyee haala dimokiraasii ta'een duuka deemnayyuu wanta rinnuu qajeeluu danda'a malee hadhuma ka'ee afaan Oromoo afaan federaalaa yoo nu ta'e Oromoon of dandeessee qobaasiitti yoo of bulchite bilisummaadha jennee afaan kan keenya bannate isii kanarraayyuu akkuma dur wayyaaneen hudduu keessa nu dhiisee argaan jirtanuu ummata ergasii yeroo wayyaaneen bulchaa turtetti ummata godina Jimmaa keessatti kaleessa ummeen irratti argitaniitu waa inni jedhee boohaa jiru lafti isaa irraa fudhatamee jennaan waan nyaatu dhabee ummanni waggaa 60-70 kan garaa naasuu tokko namaan qabne amma mootummaan kun akka jaraaf bootaa kennee deddeebisu abdii guddaa qabna. Kunumti akkanatti ifaan ifatti ummeen irratti bahanii dubbatanii rakkina jiraa dubbachuun bilisummaa tokko. Waggaa meeqa takkaa waa tokko namni miidiyaa kamtu dhaqee jira rakkina akkasii gaafatee beeka. Rakkinni wanti tokko takkaa miidiyaa irratti gabaafamuu dhiisiiti. Akkanatti biyyi keenya bilisoomtee guddina akkana dinagdeedhaan waa hundaan badhaadheeti jedhamee dabarsuu malee takkaa rakkinni uummata Oromoo gadi bahee hin dubbatamu. Kun bilisummaa miti amma ummeen irratti rakkina isaa waan irra gahaa ture waa hundaayyuu ifaan ifatti dubbate addunyaarra argaafii jirti. Furmaatan argata. Mootummaa kana abbaa keenya jechuudha malee hin bilisoomne jennee sammuu madooshaadhaan yaannee Dooktor Abiyyiin akkana amma bicuusiiti amma abaa'oon mooraatti deebi'ee kaanaan wabboon gaafanni mooraatti deebi'ee ka'e Oromoo gaafa harka ofii galfachuu baran waan jarra Oromootti godhan. Oromoon Oromootti maal godha obboleessa ofii hin miidhu waan ta'eef waa tokko hin dhiphatinaa sanaaf Dooktor Abiyyiin dhibbaan dhibbatti nama yookiin namni naafa jaallatu mi'eeffannaa siyaasa isaa bareeffachuudhaaf otoo hin taane inni nama dhugaadhaan akka abbaatti namaaf yaadee hangafa ofii kabajee nama wajjin jiraatudha. Abiyyi namni wajjinii waggaa meeqa jiraate seenaa isaanii beeka jechuudha. Otuu waa tokko aangoo kanan qabatinis inni nama lammii isaatiif quuqamu nama yoo biyyi karaa irratti arge bira taa'ee dhungatee bira dabarfatudha malee nama amma aangoorra bahee gaazexeessaan waa hin kan koo addunyaa naasoftuudha jecha hojjetaaru kana hin shakkinaa sana waa tokko wanti inni Abiyyiin ummanni na haa jaallatuudhaaf wanti inni hojjetu hin jiru. Ummannis na haa filatuudhaaf jecha hojjetaa hin jiru. Inni garaa fayyaadhaan Oromoon akkasiin kara fuulduraatti deemtu bilisummaa kana fudhatti dimokiraasiin kun cimee akka inni Oromiyaa keessatti babal'atee ummanni keenya of baru godhaa jira waan ta'eef bukkee isaa dhaabbadhaatii haala barbaachisuun Dooktor Abiyyi nuuf deeggaraa malee
sammuusa madooshaa keessan waggaa 20 meeqa barahaa keessatti dhidhiitame sanaan warri onneennis jechuudha. Tokkoffaan wanti dubbachuu barbaadu kan amma immoo araaratti dheengadda jarri Jawaar waa meeqa abbaan gadaa cinqamanii jedhan miidiyaa ONN yoo amma biyyi nagaa taate maaliin biyya walitti buufne maal haasofneef iyyuu birrii bicuutti hin arganne jechuudhaan maraataa jirti. Kana adabbii jala galchuu qabna jechuudha. Warri tokkummaan barbaanne miidiyaan ONN jedhamtu maqaan siyyuu hin toltu waan ta'eef akkasiin adabbiin irratti fudhatamu mootummaan jaratti irratti tarkaanfii fudhachuu qaba. Takkaa wanti jarri haasoftu waan nagaa buusu miti jechuudha. Takkaa erga gaafa jarra abbaa gadaa uummata sana walitti araarsuudhaaf carraaqqii gochuu jammaranii jarattiin immoo waan sana faallessu qofitti poostii gootii wanti jarri gabaastu wanti jarra achirratti haasoftu waan bilisummatti amma karaa fuulduraatti nutti mul'atu nurkaa balleessuudhaaf hin qabu waan ta'eef akka jarri sirraatanuuf akka jarri uummanni tokko ta'e baranuuf yoo uummanni tokko ta'e maaliin iyyuu ammas waan ajandaa godhatanii ittiin intiliidhaan waan dhabanuuf baay'ee rakkataa jiru. Uummanni laayivii irraayyuu tokko kan ergasii ittiin ajandaa godhatee laayivii galee yuutuubii irratti waan arge gadhiifatee ittiin sharafaa ta'aa ture baay'ee rakkataniiru waan ta'eef dhugaan isiniin jedha kan nu baasu bilisoomneerra waa hunda sardamuu dhiifne karaa fuulduraatti ragaa jennee abbiyyi jechuun aannan nu obaasaa jira iddee dhaqetti nu boonsuu malee takka waa tokko nu qaanessaa jiru waan ta'eef nuyi miti nuyi waslaattota warra intinii miti jarri biyya keessa jiran jarri ergasii dhagaadhaan garaa duwwaa hiriira bahanii wayyaanee achirraa gatanuu itti amananiiru nu warri diyaasporaas teenyee afaan bannee maal jennee bu'aan buufnu waan ta'eef erga jarri biyya keessa jiran nu dhibbaan dhibbattan bichuu nuu ta'e ni jaallatanii jaallachuudha nuti akkas isiniin jedha galatooma dhimman awwala irraan isinii dubbadhe san ammoo bareechaatiitti yaada dhimma waaqeffannaatiin Oromiyaa keessatti uummata kan keenya walitti buusuuf kaafamaa jiru bareechaati irratti hojjedhaati. Wanti kun akka dafee dhaabbatu akka Oromiyaa keessaa balleeffamu jabaadhaa godhaa isiniin jenna. Dhaamsa kana waliif daddabarsaati sheer waliif godhaa baay'ee isin jaalladha galatoomaan isiniin jedha.